warri rafne kootaame kakiyya waliin tattawanna xiqqoo waliin tattawanna kokkootaake love thank you Muhammadiyya ani jaalladha welcome damma koo dhufeen jiraan shaayee intala jirta nan jira shafa ko bagina ganne gidanne yaadanitu sa yoona yaadani jiraatan isnan bashannan jisu yoomuna arraftan kalas nin bashannan jisu ijuma koshee bibbicuu kana fuudhee isinirraa ba'a jechuudha warri jedulatti kana yaadan me onni ol darbaa tokko onni malee waan barbaadu qabu shan uuma na fakkaatu onni mu fedhaanis warri na jallatan onni qofa ol darbadha dubbadhu way ganama lan dubbadha qoo muuziqaa isinitti bane kakasna shaqaane jinninki ya muuziqaa jallata maalikiti en beeku amma narraa baastanitti natti qaraatan jechuudha wow nazalatu masha Allah fuula kantu wadi wadula taguya tokko no mushishu toret rafuli kiya way bayna zada leesh insha Allah khair insha Allah hordoftot kiya duga baye siyadeen jira akka kadamma sinjallada thank you damma kuma qarabi dan banatte mo Facebook ki jimma lijina baye nazalatan yote onni wal nadarban onni mali walan barbadu inqabu yo nazalatan okay Women jalatin kalas commenti majalana barreessa malee hangari shedimtu sana walnatti ngurina annama fuula gudun fu hin jalatu nama fuula guru sin jalatu okay dole sirba jammaatini bana ufata bagada ufateen zira European adabis ma oromo fanna European ufata bagada ufanna ashalash bayi wanzala kuna kismin zala and you love it so much kida shabakan kamu malis la laptop ras nafsira gor shabakan kamu kunan sinu tezra lagi betina Amma morma kati tsatsa garanti yadi ano sirrane kule kan si dufa kala sirrawo sonni ki yakani ke sabase sidar wadi ta konta ku sani sidikenne silana titola garu fagenya dahamma Onne me kafeta Elias inde onne danu feda mutsawi yakiya Ika gudan sani ke summa jalatu Jikoni kungaru malis bitsate ugaga finiti tezra malwaya ya sori salamtaki sinif wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sin jadira difa mammo musiqa nusoj intini dus salamtaki sin jawabaju nati ulfati yaka jinni musiqa jalatu rabbinu ke shahabatu amma saniti simwasina Sa parande galmes ne Kenya nazalatu sa ani les nazalatu dubarbi ani no miskina da abito ko yodi garayu nama oromo je to kon ilaluda
أنا اللي باين سنزالة لافي الصومة أنا سرانة فولو كان سيدوفا يتدي بالإنتروما يجيكوا بالبصة يجيكوا أنت كسرنا نرجعنا نرفينا بليز تقاسي يا ديرا ويلبوك يا فيديو هنا سنين كاس فيسبوك مرة سنين كا أنا روم ده فيديو كاسي يوتيوب رأيت أنا أما قالوا يكاس أسمع مرة كنا أنقط وفي كنا سرنا أنقط وفي كنا سرنا أنقط وفي كنا سرنا أنقط وفي كنا سرنا أنقط أوكي سنين فان كان كاسو فيسبوك أرا أوكي سنين قالي الشدة موتك وشنا زداك بوس كتوتك أبى كم يودي قرا أورمو ما ولتوان كم في love you so much إسنان زالد موسيقى أنا صوتين دربي ما تدري رتسني كاين درا لينكي جستودا كبجماعة زالد ما حيو كين جستودا أباج فارس تكا يوجني يرانك أنفن مجان كون نما حساسات المامك أبو نما أديم سات المامك أبو نما هوناك أبو نما يادان نما موت نما يانيكي يكون نافين تاني جئ إسمور متزقباي ياد الرافو جودا نبيكتو توكما شاول زدا مكان يوتيوبيسا أكا أوروموتس أكا غنداتس وانا نسني في مقابا أكل ما متاتس أكا أوروموتس وانا نسني في مقابا سنين جاتوار بعديني لينكي سنة ورين يوتيوبي دلقو دندوش شبكان كيسا يوتيوبي وإسني دلقو دندي بليس المان ونمو يوتيوبي سنة سبسكرايب قوچون أمانا إسني الركاوة دجول أماليف مجان كوني وصوني نو كدتي نوي سبسكرايب قوچو فيك أمنا دوغا ربيتي سنمك إلا ومالي هنجالتاني نمبيكا أمالا جولي فيسبوك توكو نمبيكا nama qelqellaw nama ganda namaati qeessu nama hayyu oromoo arrabsu irraa farka rukuttu malee nama haqaan deemuu fi dhaaba sanas kanas nama dhugaa oromoo hojjete keessaa filatee namni kun kanaan jira inni kun kana jira dodo gongoretti nama itti himuu hin jaallattan sun jechuudha kanaaf jenaan please ilmaan oromoo ani mucaa huni haasaan sabaayee natti tolee jedheenaan malee linkii sanaaf erginaa karaa dhulee hin jenne dhugaa rabbitti kan rabbiin argochuudha keessa kiyya garuu engadda waan xiqqoo ala baay'ee na dhukkubse jechuudha Facebook irratti haasa'ame jechuudha. Sinigali akka ilmaan maccaattis akka oromoottis waan isiniif himuu qaba. Na subscribe yoo goone wanti nutti irratti hin jiru ijoollee ko namni tokko oromoo ta'uusaa qofa gaadha dhaaba kamiyyuu deeggare YouTube qabaatee jennaan subscribe gochuu fi akka hin daganne please. Tokkummaa humna YouTube qaba garuu yeroo hunda sinin ciqunaaf godhaa jedhee sinin kadhatu sinigale akka oromoottis akka gandaattis isinitti himuuf fandeema callisaana caqasaa okay maafi asiifachi jechuun hin jiru garuu namni kuni haasaansa maasha'allaa nama umuriin xiqqaa sammuun fageesse yaadu liivii kanarraa akka nama hundaa keessaa akkanatti argamuttis ta'e akka kiyyatti namni hammasa haasaa miizana kaasu haasa'u tokko hin jiru isnigale please mucaa kana YouTube isaa subscribe godhaa osoo isiniin kadhatiin waan jedhamaa jiru immoo dhageessanii jirtan miidiyaa irratti waan dubbatamaa jiru isinii ijoollee maccaa eessa jirtu Facebook fayyadamaan jirtanii namni kun yeroo kanaan gintanii dhugandaan deemamu isinitti dhaga'amu xiqqoo ishee namni tokko dhalataa ganda keessanii ta'e dhaaba fedhayyuu haa deeggaru shamarra ganda biraa eessaayyuu haa fuudhu garuu namni kun maccaa ta'uusaaf ganda kee dhalataa ganda kee qofaa ta'uudhaaf xiiqiif jecha nama kana guddisuun kan nurraa eegamu mana keessaati malee mana biraa dabarree isa halagaa komachuu miti isa ganda biraa komachuu oromummaa walitti qabna yaa namni oromummaa intini jedhu subscribe gochuu danda'a namni ganda kamiyyuu kutaan oromoo kutaa 11 jechuudha garuu akka maccaatti yoo ilaalle nu ijoolleen biyya akkasii naafa jiraatanii isaantu akkasnaa godhe yeroo jedhamutti isinii eessa jirtu Facebook fayyadamaan jirtanii moo shabaa keessantu YouTubein dalagu moo wayis mucaa kanaaf kabajaa hin qabdanii moo wayis gandummaan isinitti dhaga'amu moo maaldha yaani karoorri keessan naaf hin galle kanaafiyyuu of baruu qabna argaa jirra waan hedduu argaa jirra waan deemamaa jiru bifa gandummaas haa ta'u bifa oromummaas haa ta'u waan hundaaniyyuu nuyi akka nama sakaaniitii miti please akka nama sakaaniitii miti sinigale akka nama sakaaniitii miti yeroon isiniin jedhani ganda sakaantuuffachuu balaaleffachuu miti garuu jara sanarraa maaf muuxannoo fudhachuu dhabne
namni tokko dhalataa ganda keenya way ilma maccaa ta'ee YouTube isaa fayyadamu waan barbaade fayyadamu garuu dhaaba gandi tokko waliin deemu haa jennu akka Oromoo hundaattis dhaaba gandi tokko waliin deemu sana yoo dhaaba sana keessa jiraate yaadaanis ta'e yaada sana keessa dhaabbatee akka Oromootti soo haasa'aa jiraate dhalataa ganda keenyaa qofa dhalataa ilma maccaa ta'uu qofaaf YouTube isaa maaliif subscribing goonuudha gaaffii kana sirraa barbaadu. Natti maa dhugaa rabbi sukaan dhibba nagashitanii jirtan YouTube fayyadamaa jirtu Facebook fayyadamaa jirtu isni galee mee nama ganda tokko keessaa YouTube banatee argitanii YouTube saaqanii tokko subscribing isaa meeqa akka ga'u argaa jirtan isni oo maal taatan yaani isni oo maaltu namaa gadi nu godhe unuun maaltu YouTube ijoollee keenya guddisiisuu nu dhorke maa inni jibbaa nu qabnu jibbaa dhuunfaati moo jibbaa gandummaati moo gandummaa yoo jenne nu maccaatiin kawaamamu ilmaan maccaati isni galee anakka gorsa ijoollee keenyaaf dabarsaa jira malee ganda sakaanillee jibbaan jiru naafuu badhaa warri kaanis so kanaaf jennaan ilmaan maccaa of baraa dirqama miti garuu ijoollee kutaa biraarraa muuxannoo fudhadhaa YouTube yoo har'a baname namni tokko har'a yoo banate kutaa biraa ta'ee jechuudha ani isiniif hin caqasu kutaa biraa ta'ee YouTubein har'a yoo baname har'uma subscribing isaa eessa ga'a ilmaan maccaa garuu wal tuffachuu wal arrabsuutti nuyi tokkoffaadha garuu YouTube nama YouTube keenya immoo subscribe goonii walii guddisuutti waan bineensa intinii jedhamu isinitti fakkaata ta'uu hin qabu please nama sakaanirraa muuxannoo fudhadhaa isni galee ijoolleen akkasii nuufaa jiraattu jedhee yeroo namni as ba'ee affeeramee intinii jedhu isinitti dhaga'amu xiqqooshee yoo namni tokko isin kadhatee miillatti isin kufe malee subscribing gootanii daum xiqiif jecha daran YouTube sana subscribe gootanii YouTube ni gadhiisu hordoftanii like itti gochuutu isin irra tureeyyu dhugaa rabbiidhaanii kan of tuffachiisus nu madha kan of namni akka nu arrabsu godhullee uni madha jechuudha maaliif nuyi walirratti maqaan taane moggaasu malee wal ijaaruu ijoollee keenya guddisuu hin dandeenyu abadan ilmaan maccaa dhugaa rabbiiti baay'een isin taazzabe isni galee Facebook irratti ani video wayii argee gaafa videoon sun waraabame osoo irratti invite ta'e jecha fokkataa afaan kiyya keessaatiin baasa garuu gaarummaan isaa osoo ani hin argin videoon sun kan waraabame garuu ergan argee dhugaa rabbii hammam tokko keessi kiyya akkana gubate kana dheesinitti himuu hin danda'u nu ilmaan maccaa wal arrabsuu wal fokkisiisuu maal jechuu malee YouTube subscribe gootanii obboleessa keenya kana guddisuu hin dandeenye YouTube tokkummaa humna maashaallah tabarakallah nama hayyuudha nama akkasii of keessaa qabaachuun iyyuu unuun nu boonsa jechuudha isni galee unuuf qaaliidha namni akkasiiti jechuudha sijjammar maccaan nama sammuun hin yaanne of keessaa hin qabu yeroon isiniin jedhu Oromoon kutaan 11 hundiyyuu tokkuma garuu akka maccummaa keenyaatti kan nurraa eegamu maayinni wal arrabsuutti darajaa tokkoffaa walii makeenyaa wal arrabsuutti darajaa tokkoffaa garuu YouTube kan nama tokko mee kutaa maqaan majjaraayuu hin dhawani garuu YouTube isaanii mee amma banamee kan ji'a ga'e har'a meeqa ga'ee jira ijoolluma isaaniitu waliif godha wayyaa ormaa miti kalleen keessaa fuudhee YouTube irra waliif kaa'u ijoolluma isaaniidha kan subscribe waliif godhu ijoolluma isaaniidha isinii eessa jirtu yeroo akkasii leesh inshallah namni hamma sin kadhatee miillatti kufee sin kadhatu yeroo arrabaa Facebook irratti nama tokko arrabsinee maxxansuu nuuf salphaadha leesh subscribe waliif hin gootanis leesh walii hin guddiftan ganda biraarraa muuxannoo fudhattanii gandi biraanii koo ganda kiyya caalaa ganda kiyya bulchaa ta'uu qaba yeroo kutee of nyaatu isinii nama sanaaf deemtanii harka dhooftu garuu eenyummaa keessan barsiisuu hin dandeenye obboleessa keessan tokko guddisuu hin dandeessani maaliif ta'e kun subscribe gootanii mucaa kana yoo wantanii jettan kun baasii boorsaa keessan keessaa maallaqa kennuufi miti isni galee maallaqa boorsaa keessan keessaa kennuufi miti wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kanaaf iyyuu please ilmaan maccaa keessattuu ilmaan maccaatiin kan isiniif himu warreen kaan immoo oromummaan namni dhiiga oromummaa qabu subscribe namaa godha garuu akka naannoottis ta'e akka maccummaatti dhugaa rabbii ijoolleen keenya arrabaa walitti bobba'uu malee wal guddisuu subscribe walii gochuu liinkii YouTube Facebook keessan irra kaa'uun kun abadan maafi isiniif du'aadha kun ta'uu hin qabu muuxannoo fudhadhaa isa kaan irraa dhugaa rabbiiti isinii galee
namni mucaan kun immoo nama waan hin taanellee nama poostii godhuu miti. Facebook isaa jala gaaraa hanga gajjallaatti osoo deemtanii waan hin taane yookiin waan fokkataa yookiin waan nama tuffachiisu yookiin waan intala Oromoo qaanfachiisu yookiin waan ilma Oromoo qaanfachiisu nama poostii godhuu miti. Nama akkasii of keessaa qabaachuun iyyuu nuyi qaaliidha. Maaliif ilmaan maccaa immoo intala dubaraa tokko fuudhanii Facebook irra baasanii YouTube irra baasanii ittiin hin daldalatan amala akkasiitiin qabnu nuyi. Amala akkasiin qabnu garuu YouTube isaa qofaa as ba'ee yaada qaburraa ibsatu waa'ee qabsoosaa ta'uu waa'ee jaalalaasaa ta'uu waa'ee maalisaa ta'uu leesh subscribe gootanii akka guddatuuf hin goone leesh isin ijoollee ganda sanarraan gadi isin natti maa dhugaa rabbiidhaan hedduu isin xaareen jira leesh akkana wal tuffachuun akkana wal balaaleffachuun akkana wal arrabsuun ijoolleen ganda akkasii nuuf jiraatan isaan nu boonsu irra akkasii dhugaadhaan moote isa isaan of dhaaddatan irra darbee daran nuyi nuuf galee jira hin beekna argaa jira garuu isin akkasii nama akkasiitii miti sammuun keessan madrii maal akka yaadu no inaaftum tan dhuguma isinitti himaan jira dhugaa rabbiiti ilmaan macaayeessa jirtu yeroo akkasii kalisa kaanii yeroo kaleessa banamee gadda banamee yoo baay'ate 20 15 galu kan isa tokko immoo ganaa 1,000 taa'u isin eessa jirtuudha malee anan dhibaanii yoo intin jedhe rakkoo hin qabu maan na mushkila ani kiyyaaf isiniin jechaan jiru garuu ilmaan maccaa nama akkasii hayyuu keessan kana jabeeffachuun nuyiidha kan jabeeffatu nuyi subscribe godhee kan tinidha nuyi kan jabaadhu si waliin jirra kan jedhu akka Oromoottis akka gandaattis jechuudha dura mana keessaa akka wayii leesh sinsaal wal xiqqeessuun leesh yeroo wal arrabsamu wal xiqqeessu wal arrabsa yoo ta'e walii makeenya walitti deebinee wal arrabsuudhaaf darajaa tokkodha garuu waan wal guddisuu kanarratti subscribe walii gochuu kanarratti tokko nuyi akka namaatti miti isinii galee dhugaa baay'ee na gaddisiistuna wal qabuun beektan wal irraa beektan ijoollee kutaa biraa sun waa'ee intinitti illee keenyatu caalaadha kan isaan baay'isan moo ilaalcha san achiif asii miti yoo nama isaanii keessaa ba'ee dhugaa jirtu illee namni yoo dubbate dhaaba sana keessa maaliif waa'ee Abiyyi dubbate nama as ba'ee of nyaatu jarri akka injiraan jismi isaanii kana nyaateetti nama as ba'ee of nyaatu jechuudha isinii galee nama ilaalchuma gaarii qabaatee akka Oromootti paartii badhaadhinas kaafaawus jedhee dubbatullee akkamuma kaafaawoo keessaa ba'ee deemee badhaadhina waa'ee Abiyyi irraa dubbatee warra of nyaatu isinii galee isinii inni rakkoon qabu inni siyaasaa ilaalchi keessan akka Oromootti wadeemtan maafi mushkila garuu gama dhuunfaatiin akka maccaatti yoo ilaalle harka 100 keessaa harki 80 kan wal xiqqeessu kan wal tuffatu nuyi mataa keenya isinii galee namni sun illee akka ol ka'ee guddatee hin argamne kan godhu nuyidha yoo walii keenya wal kabajnee waliif goone gandi biraan illee nama sana kabajuu danda'a isinii galee kanaaf siyaasni keessanis maali keessanis of ta'aatii deemaatii achaniin booddee nama kan biraa wayii akka dimokiraasii sanaatti waliin deemama malee jabaa ofii jabeeffachuu dhiisaa beekaa ofii beekumsa isaa babal'isanii dagaagsuu dhiisaa isa kan findini jechuun faayidaa hin qabu. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin arrabsaan jiran isinitti himachaan jira malee baay'ee wal dagannee jirra. Nama ofitti gammachiisaa jirra. Waan hundaatiin iyyuu jechuudha. Nama ofitti gammachiisaa jirra malee homa tokko wal guddisaa hin jiru. Kanaaf jennaani bakka jirru ofaa barruu isiniin jechuuf ilmaan maccaa. YouTube keenya immoo YouTube kiyya osoo hin taane kan tokkummaa shawuu yookiin tokkummaa humnaa subscribe godhaa fi ilmaan Oromoo hundi keessanii jechuudha waan hedduu irraa barattu mucaan kun nama beekaadha nama hayyuudha maashaallah namni tokko ammoo wallagguma waan fuudheef wallagga bichaan subscribe gochuu qaba no akkasii miti ilmaan maccaa sirriidha wallaggi maashaallah tabarakallah baay'isas qaba borannis ni jira jimmaanis ni jira osoo godhamee fi nooyyuu waan danuu akkan bu'aa danuu argatu akkan beekamtii argatu gochuu ni dandeenya garuu wal tuffii waan baay'isnuu fi wal dagannee jira ilmaan maccaaftuu lama kun gandummaa miti ani ijoollee keenyatti himuu barbaadeetan malee jarri warri kaanillee natti himuu fadina garuu please maqaa ganda namaa hin dhawu isinis ni beektu argaas jirtu kanaaf iyyuu
YouTube mucaa kana subscribe godhaafi ilmaan macaaftuu lama waan isinirraa eegamu ulaagaa keessan guuttadha please jabaa ofii abbaatu jabeeffataa isa jedhamu ni beektu mitiire kanaaf jennaan argaas jirtu yoo ofii keessanillee wallaaltanii of dagannee namni sun yoo narra caalaa akkana guddataa jennee wanti ni jenne jara kaanirraa muuxannoo fudhachuun dirqama keenya ni jechuu barbaadeen. So ittaansuudhaan immoo kitaaba tarkaanfii kan jedhamu mata dureen isaa Mujahid Habo eebbisuudhaaf qophii xumuree jira. Mata duree isinii kaa'ee jira irratti hirmaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomii kan jechaa jirtu bareedaatillee galatarraa hafisanii koo bakka jirroofaa barru inni paartii waan qobaadha. Beekaa keenya of keessaa immoo subscribe goonee guddifachuu waan biraadha. Hundumtiyyuu karaa qaba ulaagaa qaba isiniin jechuu barbaade. Understand isni galee boonaa mootii Jimmaa no subscribe maannoo qalbii kee bakka subscribe jira. Invite isin gochuu hin danda'u page irraani karaa Facebook kiyya tokkittiin tala wallaggaa achirraan isinii dhufa okay. Achirraan subscribe isin gochuu hin danda'a. Kanaaf jennaan please ilmaan macaa keessatti ijoolleen Oromoos YouTube ilmaan Oromoo hundaayyuu kan afaan Oromoo haasa'u hundaayyuu subscribe gochuu qabdan. Maaliif ofuma keenya wal guddisna YouTubein tokko yoo guddatee beekamtii godhatee ilmaan Oromoof sagalee ta'a kan badee achirratti argamuu danda'a. Waa hedduudha kan miidiyaa gurguddaan kan uummata Oromoof tajaajilu jechuudha. Isni galee keessatti immoo ijoolleen macaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ijoolleen macaa bakka tokko bakka jiru of beekaa hin jiru please of haa barru yoollee nuyi ofii keenya wal guddisuu wallaallee amma nuyi ganamuma keenya uumaa keenya iyyuu nama intini jedhu miti. Kanaaf jennaan inaaffaa keessa keenya hin qabnu jechuudha. Garuu akka naannootti akka macummaatti maaltu nurraa barbaachisaa ulaagaan nuyi gochuu qabnu akkamii gandi biraan akkamitti YouTube walii guddisaa jira. Link achirraa fidee Facebook irra kaa'amu viidiyoo achirraa fidee poostii godhaa jettanii jararraa ulaagaa muuxannoo yookiin beekamtii argachuu qabdan jararraa jechuudha. Namni nama ilaalee waa tokko namarraa hubachuu hin dadhabu. Isaantu iyyuu nurraa ilaalee beekumsa fudhachuu qaba malee nu isaanirraa daandii isaaniin deemuu hin qabnu. Laakiin akka nuyi of tuffachiisnu ijoolleen keenya akka nu keessaa guddattee hin argamne kan gochaa jiru immoo nuyi onumatu mataa keenyatu of dagannee jirra isiniin jechuu barbaadeen ilmaan macaa. Tuula mallee akkuma kana nuyi tokkumadha ka'umsi Oromoos durasa macaaftuu lama waldaa macaaftuu lamarraa kaatee waan ta'eef jenna. So please ilmaan Oromoos subscribe godhaa. Ijoolleen macaa immoo wal guddisaa hayyuu keessan beekaa keessan qaxalee keessan nama akkasii beekamtii godhatee akkasiin keessaa firee godhatee argamu kan gochuu qabnu nooyidhaa isiniin jechuu barbaadeen. Amma ijoollee macaa mee ilaalame YouTube kan guddifatee qabu jira manu keessaa hin jiru. Irra caalasaa ijoolleen macaaftuu lama nama YouTubeidhaan jiraatullee miti. Haa ta'u malee keessaa immoo namni tokko YouTube guddifatee seenaa biyya keetirra barsiisuu danda'a, maalummaa biyya keechumarra barsiisuu danda'a, atis achirratti dhaqxee sagalee uummata Oromoof ta'uu danda'a. Waa hedduuf nama tajaajila. Moo qarshii argachuu qofaa miti kan isin ilaaluu qabdan. Akka naannoottis akka qabaleettis namni tokko isin keessaa firee godhatee miidiyaa qabaatee YouTube guddifatee jennaani nuyi maafiyyuullee bu'aadha isiniin jechuu barbaade. Okay? Kanaafiyyuu hamma sirra jirtan please subscribe godhaa fi jajjabeessaa nama dubartiillee arrabsuu miti nama osoo nama haasaan taane haasa'u ta'ellee isiniyyuu ni beektu nama haasaan taane haasa'u jaallattu malee nama haasaansaa adeemsisaa akka hayyuu Oromootti deemu abbaa Jifaar xiqqaa jechuudha. Tokkummaa humnaa jechuun anaaf moo ana qofaaf osoo hin taane akka macaattis akka Oromummaattis mucaan nama maashaallah gadda kaleessaa osoo hin dhalatiin nama qabsaan eenyu akka ta'e duraa duuba qabsoo beekee hubatee nu hubachiisudha jechuudha. Suba kanaaf jennaan nama haasaan taanellee haasa'u osoo ta'e laa namni kun haasaa akkasii haasaa waan hin taanirra haasaa nuyi nama akkasiiti nuyi nama diineeti haasaa kana ciqasuu hin dandeenyullee nama hin jechisiisu isiniin jechuu barbaadeeni. So kanaaf jennaan ilmaan macaa bakka jirtan of baraa. Ganda kanarraa adda baasniin jechuu miti. Kan isa kaanillee subscribe godhaa fi rakkoo hin qabu. Nuyi warshaan gandummaa nu keessa hin jiru. Garuu akka macummaatti of baruu qabnaadha kan isiniif himaa jiru. Akka macummaatti maaltu nurraa eegama?
ijoollee keenyaaf maal gochuu qabna ulaagaa maalitu nurraa eegama kun maallaqa hin barbaachisu yookiin miilaan deemtee dhaquu miti jawaaluma keeraa subscribe gootee viidiyoo sana daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 daawwachuudhaan laqee bas laayikii gochuudha koomentii yaada barreessi yaada inni dogongoree jiraate koomentii jala barreessitee bahuudhaan laqa isinii galee boona dhiifama naa godhi subscribe jawaalli kiyyantaniin jedhu hin qabu tokkittiin tala warlaggaatii yoon seene sinaaf feera booriftaan inshallah kanaafiyyuu please ammuma osoo na hordoftanii subscribe godhaa kan YouTube sitti dalaguu danda'u shabakaan keessan okay amma sirba biraasiniif banaa qophii bashannanaati gandummaa kana caalee jira no wallahi gandummaa miti kun ijoollee keenyatu of dagatanii jiran beekaa isaanii qaxalee isaanii jabeeffataa hin jiran kana itti mudha malee kun gandummaa miti yoo gara gandummaa geessitanis sinitti muu danda'an maaliif tokko lama hidhii asirratti sinii kaasee jara sana hin guddisuudha malee ani sinii himuu hin danda'a garuu dubbachuu hin barbaanne namni miidiyaa fayyadamu namni miidiyaa tinii jedhu in arga jechuudha namni argee sammuu qabaatee hubatee xiinxalee yaaduu danda'u eenyu akka ta'e YouTube kamtu guddataa jira kamtu engadda baname kamtu kaleessa baname kamtu caalee jira kamtu xiqqatee jira nuyi sammuu keenyaan ija keenya ilaalee tilmaamuu dandeenya waan ta'eef jennaan kutaa kanatu akkas ta'aa jira kanatu akkas walii gochaa jira warra kantu no akkana adda baasee isiniin himu isinii galee kanaafuu ijoolleen maccaa of dagattanii jirtanii beekaa keessanillee guddisaa hin jirtanii isiniin jechuufan dhaaba hortee dhaaba fedhaa deeggaru dhaaba yeroo isiniin jedhu tokkummaa humna nama abiyyi fillee ilaalcha gaarii qabudha yoo badhaadhina deeggarra nuti inni abiyyi nu jala maaliif qeeqa hin goonu yoo jenne kun siyaasadha karaa mataa isaanii inni dandeentini mataa isaa qaba isinii galee garuu gandummaan yookiin immoo maccummaan maal of keessatti qaba maal gochuu nurraa eegama jettanii yaaduu qabdan isinii galee moo kan tokkummaa qofaa miti ijoollee maccaa keessa kanuma YouTube banattee xabumaaf illee nuyi rakkina birrii maashaallah yaani YouTube irraa namni yeroo ammaa kana dhalaa fuudhu YouTube mattiin daldalachuuf malee dhuguma jaalallan tala sanaa yookiin immoo jaalala nama sana qabaatee 100% dhiirri maccaamu dubartii isaa akkaataa shari'aan tineedhuun qabata malee ol baasee ummata agarsiisee subscribe danuu argatee maal jedhee maallaqa itti isheetiin daldalatu no amala akkasiin qabu dhiirri maccaa in jaallata haadha manaasaa fuudhee hamma dandeessu akkuma beekamu siddatii biyya ormaa kana mana namaa hojjettee innis akkuma kana hojjetee waliin jiraatu biyyatti mana jaarratu malee YouTube irra jaartii isaa qabatee ba'ee takkasidhaa biraankii si godhaan akkasi no nakisi hin jiru ilma maccaa keessa maaliif yoo si jammari amantaatiin kan beekame addunyaa irratti Jimma abbaa Jifaarii kanaaf nama diiniidhaan ijoolleen yeroo lafaa ka'an maashaallah quraana qaraa guddatan waan ta'eef jenna waan akkasii gochuu Unkan jaartii isaanii qabatanii YouTube ba'anii tini jechuu mitiiti uma haasaa isaanii keessatti jecha safuu qabu tokko haasawuu hin danda'an maaliif akkaataa guddina isaaniitu hin ajaajilu maal maccaa hunda jechuu kootii moo miti garuu akka qaba yaani adeemsi maal maccaa akka jara warra kaanii kana miti isin jechuu barbaadeen 100% isiniif galaa hubachuu dandeessu so garuu namni tokko ofii isaa ba'een tin yoo jedhe YouTube sana subscribe gochuun dirqama keenya isin jechuu barbaadeen dirqama keenya kun akka maccumaatti akka oromummaatti immoo gaffadii keessanii oromummaa yoo isinitti dhagaame haasaan nama sana paartii kanan jedhu sanan jedhu nama kallattii oromummaa isaaf dubbatu yoo kaafaa keessa namni tokko bu'aa oromoof buusee intini kaafaa keessa nama akkasiitu jira dhee warra kan dubbatu mucaan kun yoo badhaadhina keessa akkana ta'e waa adda bilisummaa oromoo keessa akkana ta'e nama adda baasee himuudha malee sanaafis kanaafis nama loogummaatiin deemu miti isin jechuu barbaadeen understand dhaaba kamiyyuu immoo deeggare kan nurraa eegamu nuti hubachuu qabna jara warra sanarraa hubachuu qabna namni tokkollee amma fakkeenya dhalataa ganda sanaa ta'ee kaafaa deeggare yoo badhaadhina keessaa waan tokko yaada intinna jechisiisuun qabaadhe waayee badhaadhina yoon dubbadde as ba'anii nama nyaachuudhaaf ka'anidha jarri jechuudha bifa kanaati kan isaan ittiin deeman soo kanaaf jenna of degannee jarra 100% isiniif haa galu kan ta'uun qabu of bara okay
Okay? Kanaafuu ilmaan maccaa ta'e kan YouTube fayyadamu YouTube isaa subscribe godhaaf isin jechuun barbaadu. Jumaatiin kii galatooma ulfaadha. Please hammina ilaalaa jirtan kun YouTube mucaa kanaa subscribe godhaafi ilmaan maccaa taatanii ilmaan maccaa dirqama nurraa eegamu ulaagaa keenya guuttachuu qabna. Ilmaan Oromummaan dirqama waan ta'eef jenna. Oromummaa yoo wanti ni hedde subscribe godhaafi. Nama kiyyaaf isin kadhataan jiru. Ani asaan kiyya mungkin sinif fudhatama qabaachuu dhiisuu danda'a way dhiisuu danda'a kana drama hojjechuun beeku fuulatti dibatan illee nama barsiisuu hin beeku maaliif ofii dibadhee waan hin barreef garuu kan akka mucaa kana nuuf qaaliidha nama akkasii maccaa keessaa qabaachuu jechuun jara sakaaniif inaaffaadha garuu baasanii dubbatan malee kanaafuu jira bullee barii arguuf galatoomii waan irra qabu na barreessaa jirta ani isin arrabsu so kanaaf jana please subscribe godhaafi amma irra jirtanii na ilaalaa jirtan kun okay nahna sinin jechuun barbaada YouTubein gana kaleessa baname harrees akka jiru maal isin xiqqooshii isinitti dhagaamu namni nama taa'e akka namaatti yaada malee haywaan taate akka haywaanummaa isaatti waan irraa eegamu numanti ni jedha yaadama please maaliif akkanatti ofii keenya of xiqqeessina nuyi maaliif akkanatti jabaa keenya jabeeffachuu dadhabna nuyi maaltu nurraa hir'ata wifi fi mashallah mana madaamii isaa ta'u daataa mataa keenyaa isaa ta'u fayyadamaa jirra leef of baruu dadhabuun hamma kana garbi baay'ee of dagattanii jirtanii ilmaan maccaa isin galee namni akkamitti Facebook irra ba'ee dhaaddate namni ganda kana naafa jiraatu jedha yeroo jedhutti dhugaa qaba argaa jirra nuyis kanaaf nama sanaan of dhaaddata namni sun nama gandi sanaan of dhaaddata maaliif godhanii fiiruka maaliif kaleessa banatee takkaatti yeroo overiitii akka sana ga'u nama biyya isaaniitiin of galateeffachuu of dhaaddachuu danda'a isin galee keenya warwaas ba'ee naaf godhaa jedhu isiniif bakka xalaata isinitti fakkaata isin galee yeroo akka kana ba'ee maaloodhaa fedhanaa godhan fedhan haadhii sana dhee intini jedhu mucaan garuu nama miskiina nama intini jedhus nama qilqalla'u kanas miti garuu nuyi ilaallee jabaa keenya jabeeffachuun nurraa eegamaa isiniin jechuufan dhageessanii jirtan irraftuu hawwii maal irrafaa kunoo sukkaara dhibbi nageessitanii jirtanii maqaan Facebook keenyaa bareedduu Wallaggaa sabboontu Wallaggaa siifanii Jimmaa daraartuu Jimmaa eenyu Jimmaa jedha garuu subscribe ilmaan macaaf gochaa hin jirtanii sukkaara dhibbi nageessitanii jirtan dhugaa rabbi leesh maaliif hin gootan subscribe maaliif hin guddistan obboleessa keessa maqaa dhalattuu biyya kiyyaa qofaan moggaafachuudha akka biyyummaatti akka gandummaatti akka ollummaatti waan irraa eegamu ulaagaa guuttachuun nama hin dandeenyedhaanoti no hin dandeenya waan hundaayyuu inaaffaa jedhu of keessaa baastanii maaliyyuu haa ta'u xalaata keessaniyyuu haa ta'u nama dhalataa ganda keessanii dhalataa ilma maccaa tokko nutu guddifachuu qaba nutu iddoo nama jara sakaanii geessisee agarsiisuu qaba sanayyuu caalchisnee agarsiisuu qabna maaliif mashaallah baay'inaan Jimmas Booranas Wallaggas ta'e baay'inaan mashaallah Jimmi qoftiyyuu aanaa 22 mokkam qabdiyo maaliif waliin guddifnu maaliif ijoollee keenya akka ijoollee warra kaaniin qixxeessinu nuti maaliif garuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kanaafiyyu YouTube mucaa kana subscribe godhaa fi ilmaan Oromoo hundi keessanillee subscribe godhaa Oromummaan alaabaa kana qofa qabannee of dhaaddachuu osoo hin taane paartii jaallannu qofa sa'aatii 24 dubbachuu osoo hin taane Oromummaan akka Oromummaatti wal jabeessuu wal dhaabuu wal guddisanii wal agarsiisuudha okay isa jirta maaliif bakka hin jiraan jiddaan jira Amerika waan jiru sitti fakkaadhee manni keessa jiru qalamiin saaddaatee sana moo yeroo kolfichi kiyana keessa bada dhugaan an kofalchisiin akkatti uumaan rabbi bichuudha please ilmaan maccaa please amma dirqama isinitti aareen jira
dirqama ani bukkee qabee isinitti himaa jira fakkeenya fudhadhaa jira kaan irraa isinii jedheen jira isinii galee isaanii unkaan subscribe ijoollee isaaniif gochuu irra darbee daran dhaamni siyaasaa kun dhalataa ganda kiyyaa maafiin taanee kan biyyatti kan astadaaddaruu iddoo jedhan ga'aniiti jiran isinii galee garuu dubbiin akka ani hawwaan jedhee miti kan ta'u akka namni achi ba'ee yookiin Facebook irratti namni viidiyoo hojjetu hundi ba'ee akka dubbatu miti dubbiin yaadaan nama jabaatee fi nama hammatee nama deemuu danda'u fi nama biyyatti akka Dr. Abiyyi qabatee deemuu danda'aa jiru kanatti nama deemuu danda'u yoo jiraate malee inaaffaa yookiin wacaan yookiin rukuttaadhaan yookiin bifa uffataatiin miti siyaasni kan deemu yookiin aangoon kan dhalataan ganda kiyyaa qabachuu qabu jechuudha. Kanaafuu jarriyuu darajaa kana hamma ga'anii deemanii jiranii isin yoo akkamitti of dagattanii jirtaniidhaan gaaffii natti ta'ee jira dhugaa rabbiiti. Yeroo baay'ee garuu keessoo kiyyetti ofitti intini jedhee ofitti haasa'a malee baasee miidiyaa irratti isinitti himee hin beeku waan kana. Baasee miidiyaa irratti kana gochuu qabdu isiniin jedhee hin beeku. Maaliif jarri walitti himatanii intini subscribe godhaa jedhame subscribein jira harree fakkeenya yoo baname bor eessa akka jiramee irra deemaati hordofaa laala. Inaaffaas miti Oromoo kutaa biraa jibbuus miti. Waan jiru dhugaa ijoollee keenyatti himuu barbaadee tanan yaada kana isiniif kaaseera. Isinii galee nuyi irra caalasaa itti dhimmee macaaftuu lama keessa dhugaadha namni YouTube ma fayyadamuyyuu hin jiru kan jiru immoo darbee isaayyuu nama ofii ba'e yaada ilmaan Oromoof ta'u tokkummaa ilmaan Oromoo nama haasa'udha malee dirqama siyaasni kun biyya koo ta'uu qabannaa jedhee nama haasa'u of keessaa hin qabnu nuti nama eelaamee dimokiraasiidhaan deemu malee kanaaf jennaan YouTube immoo warra ba'anii ofii fayyadamaa jiran nama dhalaa qabatee intini jedhu miti nama diinii rabbii intini jedhee akkanatti intini jedhu miti isiniif gala yeroon isinii jedhu tokko lama zarazaree akkasiniif immoo akkam barbaanne sagalee kee wal qabii sagaleen keenya dhaga'amaan jira dullummaa yeroo dhufu sagalee ol qabuu hin dandeenyu tokkoffaa madaamiin na cinaa ciistee jirti sa'aatiin darbee jira na of kolchaa isiniin jechuun barbaada maamee jimmaa waan ofii wayyaatille deemi subscribe godhi maamee jimmaa abdoo jimmaa useen jimmaa asan jimmaa jettanii maqaa feesbuukii qofaa hin godhatina eenyummaa keessan please eenyummaa keenya bifa addaa garaan akka addunyaa beeksisnu nuyi yoo haasaa hamma mucaa sanaan beekne mucaan kun nu keessa haasa'aansaa hamma fudhatama qabajanii nama sana jabeeffachuu cinaa dhaabbachuu waan barbaadameen jechuudha silkiin koshaa hana cufuu jechaa jira. So kanaaf jennaan waan isinirraa eegamu gootaa isiniin jechuun barbaada. Silkiin koshaa hana cufuudhaan. Na hubattani miti ijoollee koo osoon dhaariin osoo miira keessan galiin na hubattanii jirtu jedhee yaada inshaallah. Kanaafiyyuu kan darbeera rakkoo hin qabu kan darbeera sichitti nuuf haa galu kan nama biraas hin godhina jechuu osoo hin taane nama sakaanirra muuxannoo fudhadhaa isiniif haa galu namni akkamitti wal guddisa amma namni ebeluu YouTubein isaa akkana ta'ee jira dhalataa eessaati dhalataa ganda biraati inni maccaa wallaa garuu osoo YouTube qabnu mana osoo shabakaaf natsaa qabnu gochuu hin dandeenyu walii keenya wal guddisuu hin dandeenyu kaanuti walii keenya wal guddisuu hin dandeenyu hawwaa jimmaa yaani jimmaa ilmaan maccaa hin ta'in Wallaggaatti soona waamtan Booranatti soona waamtan maannoo Hillootti soona waamtan rakkoon qabu soo kanaaf jennaan please nama YouTube fayyadamu ilmaan maccaa ta'e subscribe akka gootanaafaan booddaan jala muree kanan isinii gali namni kaan ol ba'ee Facebook irratti ijoolleen ganda akkasii nuufaa jiraatanii isaanii kan kana gochuu beeku jedhee dhalaansaa dhiirsaa osoo hin nafiin sabiyyiinsaa osoo hin nafi yeroo ofitti dhaaddatanii of walgii isaanii wal galateeffatanii maaltu isinitti dhaga'ama nuyi sammuu keenya kanatti yaaduuf malee itti nyaachuuf miti rabbiin kan nutti uume sabboontuu walloo jetti diqaalaa jimmaa jetti kottu atuu fincaan amaaraan kan alatti jirtawa qiinxira na kana isiniin jechuun barbaada
nama darbaa dubbatu bilookii of jalaa gochuu qofarraan kennu fi deebii isiniif hin kennu koostis balaa akka keessaniif deebii kennuudhaaf yeroo hin qabu si jamar bishaan annukati qoshee kanaafiyyuu please ijoolleen keenya subscribe godha hammina ilaaltan kun YouTubein keessan wanta mala softa mal nase hakke enya zada hakke qofaadha maqaa YouTube keeti maqaa Facebook keeti atille deemiti Oromoo fissas narakon qabunaan haasawaan of yaani ummata Oromoo fisse ummata ijoollee Saudi Arabiyaatti dararaa guddaan irra ga'aa jiruudhaaf sagalee ta'an jiran illee bor dhaqee achitti nama of arguudha wayii manjaa fi kaa'ee warqeenyummaa qabaatee yookiin immoo waan biyya kana keessaa nan galchine intiniin qabanillee akkuma ijoollee sanaati sumaan waan sana haasa'ullee asirraanis dhimma dhuunfaa keenya yeroo namni ol ba'ee nutti dhaaddatu yeroo namni ol ba'ee intinii jedhu blog godheen jira yeroo namni intinii nuyi callisuu hin qabnu maaliif akka macumaatti yoo ta'e baay'imsaanis ta'e beekumsaanis ta'e barumsaanis ta'e eelaameetiinis ta'e kan nu caalu hin jiru kan nurraa hubannoo fudhatu malee dhugaa rabbiiti yoo nurraa hubannoo fudhatan malee isaanirraa nuyi hubannoo fudhachuu hin dandeenyu maaliif sejjamaraachuma abaabilee akaakilee keenya ka'umsuma keenyatu nurraa waa tokko barachaa dhufani malee nuyi isaanirraa jechuun hin dandeenyu garuu gama wal jabeessanii wal bira dhaabbatanii jabaa ofii jabeeffatan kanatti nutu isaanii gad ta'ee jira maaliif argamaa jira ka isinii galee kanaafiyyuu qaada baladhiin nu gaafaan kiyya na gogee jira so kanaaf jennaani gaafa naqee moxowaatee liivii seenuu dhiichumoo ay hawwaa kana dhabne hawwaan kun eessa baddee jettu samma asirra hawu liivii dhiisinani rafu abdiyyaa zammaa rafu deemiti subscribe godhi liivii mucaa kana linkii Facebook irra jiru tokkummaa show kan jedhu tokkummaa show search gochuudhaaf illee salphaadha qubee gabaabaatiin banatee mucaan kanaafuu jabaa keenya jabeeffachuun hayyuu keenya jabeeffachuun keenyuma nurraa eegama dura mana keessaa kaakabajne ijoollee ko mana keessaa ka'ee gara ollaa darba ollaarra darbee gara oromummaatti darba so kana sinin jechuun barbaada no nu arraba beeknu arraba jarumatu beeka akkuma nama arrabsan kanatti illee walii isaanii wal jabeeffachuudhaaf jarri tokkoffaadha garuu nuyi kana gadi fageessine xiinxallee yaadaa hin jiru isinii galee kanaafuu bakka jirroo faa barroo ilmaan maccaa please okay nuyi rakkoo irra cala YouTube irra maallaqa dhufu argachuu qofaaf miti bucaa kun kan isinii dubbataa jiran beekumsa inni qabu seenaa biyya isaa heeraaf tarsiimoo dubbii haasa'a waan beekuuf jedhan haasa'an mucaan kun afaaniin haasa'u haasa'a jarri kaan afaaniin haasa'an nama miilaan barreessee deebii kennuu danda'udha mucaa tokkummaa humnaa jedhamu kun ni beektu immoo Facebook namni hin fayyadamin hin jiru namni viidiyoo isaa hin hordofiin illee hin jiru so kanaaf jennaani hundiyyuu akka qubaarkaa kanaa wajjaala singalee akka qubaarkaa kanaa wajjaala kanaafiyyuu jabaa keenya nu keessaa jabeeffachuu kan qabu ilmaan maccaatii itti awwala duraa jechuudha itti aansuudhaan Oromoodha singalee jechi safuu hin barreessinaa jalatti aansin fiilafiti bee haasa'aan jira gaaffii barbaadaa ilmaan gaafachuu dandeessani kanaafiyyuu nuyi arrabatti warshaa arrabaas of keessaa hin qabnu arrabaanis firesti taanii hin argamnu ijoolleen keenya maashaallah yoo fuudhan illee dubartii isaanii qabatanii ba'anii nama YouTube'itti daldalatu miti kabajaan seeraan hijaabatti godhanii yoo hijaaballee dhuffachuudhaaf baatte sira'ataan hijaabashee uffattee niqaaballee yoo godhachuudhaaf baatte hijaabashee uffattee seera qabeessaan akka
akka diiniin islaamii jedhutti deemti malee YouTube irra ol baatee abbaa manaa wajjin akkana teessee subscribe godhaa ittiin tiniin jettu. Sijjama dhiirri macaa dubartii tokko fuudhee jennaan kabajaan mana isaatti waan danda'uun ishee jiraachisa malee YouTube qabatee ba'ee ittiin hin daldalu dhugaa rabbiiti. Yoo macaa keessa namni dubartii qabatee ol ba'ee dallalu jira yoo jettan nama tokko naa katabaas koomentii jalatti. Isni galee tokko hin qabnu nuyi nama akkasii. Maaliif nuyi nama YouTube intini irra baasee dallalu dhiira akkasii of keessaa hin qabnu nuyi. Isni galee amantaanis ni eeyyamu. Isni galee garuu akka nama tokko isheenis waan dandeessuun innis waan danda'u walitti fidanii jiraatanii jireenya isaanii waliin umurii dheertuu jiraatu. Akkasitti deemu. So kanaaf jennaan garuu nama as ba'ee waa'ee qabsoos haa ta'uu waa'ee seenaa biyya isaas haa ta'uu namanti ni jedhu namatti namoo nutu jabeeffatee addunyaan akka baru haasaa isaallee eenyummaa seenaa biyya keenyaallee akka baru kan godhu nuyidha. Okay? Obboleettiin qabuun qofuma kiyyaa maayyeen kun an godhanne anuma qofaa godhattee haftee dubartii shamarra hin qabdu ana mala. Maal jedhee leenca saba? Ilaalame mucaa leencoo eenyu sabaa jedhu koomentii isaa hordofaa. Mana hidhaa keessa kan jiru ijoollee Arsii qofadha. Miskiina sammuun keessan kun gabroomee jira dhugaa rabbiini. Gabroomee jira. Muhimmamaa rakkoon qabu obboleessa kiyya koomentii akkasiin barreessin. Kan mana hidhaatti dararamaa jiru kan biyya keessaas ta'e kan dhalaas biyya alaas ta'e Arsii, Jimma, Harargee, Wallagga, Amaara, Oromoo, Tigiree hin jedhu hunda namaatu riskiinsaa kan uumate achi keessatti argamaa jira. Rabbiin inshaallaa jedhee gara biyya isaaniitti nagaan akka galan du'aa isin goona. Hamma dandeettii keenyaallee nuyi sagalee taanaa warreen ajandaa qayyartanii waa biraa haasoftan abiyyi du'ee jettan abiyyi yoomu taanaan hin du'u namni duun itti hawwamu jechuudha. Abadan du'allee hin argu hin jiraata. So eenyuun du'ee eenyu ka'ee jechi gaariin sadaqaadhaa ani rafeen nufee hin sobin maaliif boostare ani garuu rafnee irratti dafee nan qabatu waan ofii koo tokkoffaa shurxaa saawudii na yaaddessa lammaffaa ijoolleen keenya na aarsanii jiranii sadaffaan immoo gaajjiruun biyyoormaa kun irra nama qabsiisu kanaaf hin rafne qeerroo gumamaan jette hawusha okay rakkoon qabsi dubbisa. No deebii mucaa sanaaf hin kennina mucaan suni maybe dogongorii barreessi malee osoo nama arsiitu mana hidhaa keessa jiraate hin sallifamu waan akkasii natti fakkaata koomentiin isaa dogongorii jira. Inni biyya shurxaan bari'aate arsiidhaati jimmaadhaati wallaggadhan jettu yeroo nama qabdu riskiin namaa dhummatee jennaan fuutee mana deemti makiinaa ishee sanaan jechuudha. Rabbiin abama sanaa godhu malee jara akkasii warra shurxaa kana nuyi dadhabnee jirra diina keenya shurxaan jechuudha. So ijoollee keenya mana hidhaatti dararamaa jiranillee abdii bulchaa argatanii jirtu mana hidhaa qabamee galuunsaa qanii meeqa garuu yoo ilaaltan bifti isaa dhaqee jijjiirame mucaan kun afuurri namaa itti ba'aa bakka ciisaa hin qabu waan nyaatan tinii miti kanaaf baay'ee huqqataa jira. Please sagalee ta'aa fi ajandaa qayyaruu dhiisaati. Ajandaa qayyaruu dhiisaati ijoollee mana hidhaa jiraniif keessattuu jiraattota magaalaa Saawud Arabiyaa hundi keenya harka shurxaa galuuf teenya waan bornu qaqqabu waan ta'eef jana ijoollee kanaaf wanti ta'u formaanni ta'e Dr. Abiyyiin illee inshaallaa ijoollee ani intinii ta'e xiqqooshee xiyyaarri biyya buusu ijoollee kana maallaqa barbaada. So maallaqa dhabellee gama danda'amuun inni yoo akkaawuntii banee asirratti uummata keessan gargaaraa na waliin ta'ati biyya galchaa ijoollee kana yoo jedhu illee nama Dr. Abiyyi cinaa dhaabbachuu danda'udha. Maaliif Dr. Abiyyi Ahmed osoo meeshaa tokko intinin jedhin sammuudhaan xiinxalee wayyaanii injifatee jira. Yeroo dhufus beeta mangistii waan tokko keessa hin jirretti ol gale namni kun maashaallah hamma kanaayyuu harka qullaa ta'ee diina isaa injifatee to'annaa jala oolche jechuun. Garummaa jalaa nu baasee jechuudha. Gumaa eebbisaa addunyaa baasee jechuudha. So bifa kanaan illee waan tokko irratti intini jedhee gama kanaan na gargaaraa. Gama kanaan uummata kana lammii keenya biyya keenya gashachuu dandeenya jedhee waan tokko nu dubbachuu qaba.
yeroo sana nuyi hamma qabnurraa kaddaamonni gargaarri akka wanti sanarratti ijoolleen kun xiyyaaraan fe'amanii gara maatii isaaniitti akka isaan nuu galan kan feenu garuu as teenye sagalee qofa osoo hin taane sagalee qofa wanti ni jenne faayidaa hin qabu. Maaliif yoo ilaalle mootummaan amma gabii hin qabu isa qabu wanti ni jedhuun hidhachiise raayyaa ittisa biyyaa wayyaanii to'annaa jala ooshee jira. So kanaaf jenna mootummaan kunis harka qullaa jira. Haa ta'u malee waan tokko nuuf banee kallattii kanaan lammii keenya gargaaruu dandeenya. Namni jedhee wanti ni jedhe karaa nuuf mijeessee nuyi hin gargaarra jechuudha. Isa cinaa dhaabbannaa ijoollee kan akka nuuf fudhatu goona jechuudha. So kanaafiyyuu wabdii bulchaarraa wanti barreessitee jirtanaaf hin galle garuu hin gargaarraanii isin jechuun barbaada. Innis homaan qabu afurri namaayyuu dhaabbeetti miskiina waan inni fakkaatee jiru argaa jirtanii. Namni kun nuyiif jedheeti malee jireenya mataasaa malkiisaa buskuta fakkaatu kanaan jiraachuu hin danda'a ture. Garuu biyyittiin akka kuftuu hin barbaanne. Diina jalatti dhiisee akkatti jedhu hin barbaanne. Abbaayii gaddabuudhaafis kan inni yaade wayyaanis kan inni injifate nuyiidhumaaf bilisummaa fiduudhaaf biyya keenya irratti diimokiraasii argannee akka jiraannuudhaaf malee jireenya dhuunfaasaa jaartii isaa wajjin zanaa jedhee jiraachuu danda'a. Abbaayis gaddabuu dhiisee gubbootti nyaatee isin gurgurachuu danda'a. Garuu nama akkasiitii miti Dr. Abiy Ahmed isin galee so waggaa 27 mallasiif oobsitanii wayyaanee jala bulaa turtan. Ammoo Dr. Abiy nasaannatii inni bilisummaa inni fide kanarratti uummata Oromoo quufa keessa baatanii walii galuu dadhabdan malee tokko rakkoon isin mudate tokko hin jiru. Quufa keessa baatanii anatu aangoo argachuu qaba jettanii dhaaba akka chirchaaruu bakka meeqatti qooddaniiti kan kun akka gochuu qaba Oromoof osoo bu'aa hin buusin dirqama uummanni naflachuu qaba jechuutti iyyuu qabsoo uummata Oromoo asiin gahame kana fashaleessuudhaaf deemaa jirtu. So Dr. Abiy Ahmed dimokiraasii fidee tokko ta'aa jiraadhaa jedhee tokkummaa keenya cimsannaa jedhee malee waan balleessii hin qabu. Namni kun yoo dogongora qabaatee bakka dogongora isaatti immoo hin gorfama malee duun ittiin nawwamu du'aayin nama kana ajjeesu ittiin kadhatamu wallaalumsa keessanii malee. So Dr. Abiy Ahmed yoomiyyuu jiraata hin du'u. Nuyi aangoo sana yoo sarakka beentanii jendelle nuyi fayyaasa akka nuu jiraatu feena isinii galee. Kanaaf dullonni baay'een du'aa biyyitti hawwaa turtan gammadaa turtan amma qaanoftanii jirtanii baga rabbiin isin qaaneesse. Nuyi diina keenya yoo ta'e namatti du'an nawwinu diinuma keenya jechuudha. Abiyyisa uummata Oromoof waggaa 3 namni waan waggaa 10 keessatti hin hojjenne waggaa 3 gidduutti kan inni hojjete galata guddaadha. Garuu nama akkasii mitiifi diinuma keenya iyyuu du'aan ittiin nawwinu jechuudha nuyi. Maaliif nama sammuudhaan xiinxalee yaadu malee nama arrabaan dirqama aangoon kiyya ta'uu qaba. Nama arrabaan dirqama dhalataan galla kiyyaa biyyitti hoogganuu qaba nama jedhu miti nuti. Okay? Kana isiniin jedha. Amma irraan ba'a subscribe gootanii jirtanii mongoon natti maana sirraan ilaala. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma dhuftee jirtan ati fakkaatanii koo lubbuun gosiif abooda subscribe godhaa deemaa ta'u. Sirboon laggaaf naa jabaan. Idde hawa bil'enyo hawa na da kuda bitu mara ku kabari nan zuwa bosan ki ya mutin ke wada okay rafi best fikr Dhimma okay lubu نرى فرقوا كوشي دمكم موسيقى حنا وجن ترتينا قدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جت الانترو نيون دايجي تكون إلى اللوان أفيكية جوارج كينيو ما أبتشونس كينيو ما مرون اللي كينيو ما هند جرايور مفوجتا ترانيرو أما والأبديها قدتني يوم لي
موسيقى زمان بني تولش سنيكو تقوشي والأبدي قدتني جناني نوي أبي فارسيني أبي الربسيني جوارين فارسون كمنو جوارين الربسيني أبي الربسو فارسون كمنو مالف لما نجراي نوي في المانا باقداتي قندمان بيك نقانوي مالف إنقدس والفان هوجتاتو رنوانتي إفجنان والفانا بيتي كنا عن الرداتي تأي اسمه شوفيرتها أوفات زي جوار محمد أمة ميلينا أمن سيسي وانتي بجنة سبب سبلمي أمن سيسي وانتي بجنة نويد أبا كانت أمني وان ولين ديما جروف حمر راتس دوغونغور رات نرجني دوغونغور نوي إساني رات أرجني والأبدي قد أشجو ساني قفتي مفني مالي هنداوي جتكون إلى لوكي simple ada ramah meeting juga gitu. Ani jangan nangkawa. Abdi go kita. Okay. Yale kyo sob demo si fanfa. Serba jema apa ni entra? Serba jema apa entra? Sudah, ya dunia rasa dinga sudah. Insyaallah, rakun kebubulis, kau mati kerja Erog mau kese de bisa yurun ko tuje kiyene kesa badamal guru Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh yurun ko tumal tuje kiyene kesa bada tuje ko ne ko normal dulum mate embe ko Welcome to Haji قالت الرنا فبسميكو عن اللي هيدون وزال لداس كالوزا حافظ شريف Erogum okay si kan banayosi kirraqabat Erogum ayin sobu yosil kirraqabat si bana wallahi akuma kanan tinicha jira shabakan ki data zeni tindalagu wifi fina raba man nojetu kuma tezira data ki yamo YouTube indalagu shi sanyi kwasra wajrata si afira abshir gruba nagam boli demo dabi ake janat demo chat tamte ofittime ake demi Kau itu kesini negara, itu nak aku baca orang dulu. Kan ini sudah madi. Wari jagur budak kau dan dia sekonakin. Jako singati oromia nono jikena nyati lubuko jikena nyati sirbak anani oromo hinka buka shabaka hinka bolla shabaka hinka bo son shabaka ka wadi nambana wallahi jawal rasna firajra kan sura ko sura biyo tawdi Bahar argeti bani okay oja wala rakwa isna fira undai atalkani nuftu bama okay si isni kan bana rakko kita oromo undai garwa rakwa si kabuta nan shafa
والفود عند رحمة أمين ونمكني صورة شمرة قبل مكان سعيدة جال اللي صار كوتي جرا فكاتا نما عملك أبي سدو قربتك كان من الربس أحمد أمين كنز لما تيجرا طيب سربوا له كم زين قوالات مين أنا لا الجوار للرا maybe كباشو دي شو نما لقرون بيكو أرجل أني جمع في ولا كنا كبجوال كيسا قرو يسايو سصورة رتي دمي ملينك قلت الرنا فافا سيجمولي هاوي ولا كاهيرمتي نو نيرمني كنا رفودا غير مودا ملي سربو لقازي سربو شوانا نجتي تورتكيرو كما نمبر بادا سربا ولو كمسي ولا يقبعجو نشوكا ما بلي فيو نتمو فتنيون أبيسا ولي قلك no هنداي وصو يوتيوب تي هنداي سنفير الرفت انتلا no الرفوش إن زدا الشيء تمت ستي أرسي الرفو لبوكي أما جنا أني جونا دي مدامي رفي سيري فوكوشينا سيني أما انتني وصو أنا صفتني بليس دي ما سبسكرايب يقول يوتيوب توكما شو داتي توكما شو داتي سبسكرايب يقول بليس كوهين ملتو هافز مالتري كمبريس تي كوهين ملتو يتسربا سربا إنيو بني نانجل لرويكو مت أنا رفت مالك درفتو ديمتي سربول لو كمسيك إيرون ناججتي نكو جوال الرا سربا هرارجي جتاني كوي هنرارجي خمسين وي ليفي يرجنارجي مالي رومياكو مالي سيدي لبكي مسكينة كو لو بيصير عفسوري ما كداسي جلكاي ركون كوسير عفسا ورا مسيدي سبسكرايب يقول دي ماتي اوكي توكما شو دا سيرچي يقول تبريسا بليز المان أورمو جولي متى سكر إبنا جشتني جرتني أما سربوا اللو كنا كميتنا بين زوال الرانا كبان تري قلو ننكبان تري أمنا النبي سربوا ماسي مرتا جرتن وقرب بشل كيران كابو ولو تما قالوا فانتري جارسي كي درا ولو دا تري إني قروا بايك أنا أوي ولو قالوا نجولي ولو باي ينعفو فكادا قربان سن إني نعفو تري قروا رقبي يسا قالي بوبولي راكي كان فيو ولو ندي ومو قرر زمان دي مش لاقي سيدرتا ولا قبني أوكي كيرو قما قوامي سربو ولو سنجدين بربادا في بربادان ترى قروا أرقون دندين سربا ولو كمسي أني فيديو لما ليك نتني سنجتشا زرجولي كو جوال الرانكا ولوغا ربيتي جوال الرانكا كنو أرقد لتفكر أرقد انترام كده سيجما شاو لغي رايجة سمالة سولا ما بابيا كنسيت إيباني بيست فكر جمع إيش لبوكم جمعس نمبنا كجمع ننقبا دانو نقبا أكسزا بس كنسي إيه كان تكوت سمالة سيجمو شاو
الرجرة أوكي راكون قونا نداود أوي أني والله سكوكي والله كمسي كيستيسي دلتون دركما أوفي كوفيسي هبوشا كيرجما يتعبوا سدا خلاص جرجما جرول لك يتعبوا سدا سرين بودي خلاص ننقله هوين جاللي كوتي هوان جاللي كوتي كنا بودا حافظ محمد أوكي أنا كيتي وي عبدول جبريل إنيو ده ما جتي كمكو ما بستي مولتو وي ما بستي مولتو لا تكومنتين عبدول جبريل مو منجدا جبر إنجدا دبسان ترى لبوكو أبي ركاوت تجرتا سنا يوم نبي ركاوت تجرو هكا مستوتي نتي دفاع بري كومنتي سا قلة جوم يوشا قلة الراه كيرو قماتا كده قلت الرنا فوكي أوروميا ندندو ملك بورمان وشربة كناي سورة يرتي أميزرا عن سربون دكتور مون دهنا نطلع سورة يرتي راتين كاوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك باتي رديفتا مطلوم تيجرتا هي دلومين تراشيتا مجتيرسي اندي أما رجتي دلوماكو من زمان يركين دلومين أنس اوكي بدأت نسيف كرت نركون قبو كيسان وفي كيسان في دابي ترى جمتي جالا غير جمتي جالا اوكي ماما تركوين قبو ان شاء الله غير جمت ننجلا جارسيكي مال جد بروفايلي جارسيكي كان درا إسا كان أماو إسا كان درا ولا كان زده أنا ما زمده إرجع ستي ملتي عادي فيسبوك كيتي ناف ديبسي أوكي شو سنيكو سيف ديبسا دولتي وربلتجنا أكسلين أنزل أركون كابوي دولتي وربلتجنا دولتي بدأنا سني أبتشوتي هواك وجمع نو بني أتجمع كينيا سجال لنا أملي أوكي ربوكي يرسيني فنبنا ركون قبو هاوشا توكوما جن كناف أني ولو توكي ركون قبو يسلكي نزلا كل في سوسني ناسو ركون قبو إن شاء الله جولة باير وانا أول كاي سربي no سربي فادين راوي كان أما ولودا إيروغما أني أما دلومين ترى دلتين يروما هننيرمتو أكو ما كانت سنتابتشيستي مالي قافة جمال أفتي بنا سي أفيرا أبس أوكي إن شاء الله إتيمي ميجا واتو تماندرا دلتي بلتقنا نانجل المتارسي تينيوشي تأرسي هي أنس دوغا فوق هي فوق دينجرا إسا أما جارسيو
way gaaffin itti baay'istan jimmaa siniin jedhee kalas hawwishaa arsiitti heerumii boo sabboontii Oromoo way arsiin deemuun garbuu haamuun danda'u garbuun haamsisuudhaaf yoon arsii dhufe oh my god hawwishaa koosin jaalladha itti jabaadha okay way nammo dhufee fuula urguraa jiru kunoo እሺ በስቲ ፍቅር ጅማት ለናምዛት ኖ ኖ ኖ ናዊ ከጀማው ማለት ኖ ነው ከጀማ አንል ከንዝር ብሱሬን ከባይ ነቀባ ሄሩም ነው ባይ በሪዳዳ ኖ አን ሄሩም ያርገረን ሄሩም አትስላም አሚቲ ያን እስላም ወደ ማልን በለሲሚ ማልት ወዲ ቁላን ስራ መቲ ቤካ እና ከነድሮ ጅልባቡ ፈጤዱ ፌሲን ጠበጪ ሲቤካ ቢፉማ ካናን ሲን ጠበጪ ዛ ወለድማ ሂንቀቡ አክሲሰኒ ኮኬ ገለቸው ምድቡ ሲጂ ወጋ ዲበ ጅራጡ አሚ ልቡኪ የቦና ኦሮሚያ ሶና ኦሮሚያ ዘጋ መቃን ኮሜንቲ ይዘናል ቢፉማን ጅራን ዱሎሜ እንዘራ Kobe isi kanaf dubbi kanaf dubbi sa dabnet fakata nora ko en qababdu abshir ايش مبارك لكم كو نفدتي قلت أتمت يوم عندما يفتكروا الشيء تام وجدتي أرسي عندما سهنسرا مربين سياق أجيل جبوس جرسي كينو تأجرسي جوال الرسمي أجرسي مو كمتي مو يوتيوب رسني باسولات جرسي يوم توات يوتيوب رامبو أتلي نفسراتو محمد كينو مانزنا مكان يوتيوب كي فيسبوك ما نجني نرى يوتيوب رانا كبيرة بس بالله ومورين كي ميكتا أكيا دكيا صدمي تربا وين دنيسي دي والله دائما ديك دماغي سايوم باني صدمي تربا سومتي بدي هنك بدو قالت يومي بيستي كوسونا منك كي كومنتي بريدانا بريسي مالك بانونا منطقو أني هدو سجلت أجرو يو أبيتشو جتنا أرسي تمالي وي سبونتو رمو مالين قد أبيتشون كينيا متيما هاوشاكو والله سجلت أبدي يعني ليس سجلت أوكي كوبي كو نياتشتا قالون نياتشتا ومانجتي نيروميني هيرومي هاوشان راجدي بو أوري كومنتي كون هاوشان ولتي كيروغما سنلولا زرا هررجي ركون كبو هررجيس بيديني في ماني دا جمانس بيديني في ماني تركون كبو نكراشش تمدي ولا جنا يونجيس ما إنه هررجي ونجيس تركون كبو جمّا هررجي وندي مين كرا كزايبا كنتي أوكي سربلين تنين كومنتي لالي هاوشا كومنتي لالي نتيك رجو ما دو بيسان راول Habisi thank you galatomi نور يودو غنغران التيم نسر رئيسنا مالي ركون كونا رفسنوني نوني سانو غروا أم بربادا نوفين تني تشلندو نمني لانشا ولا داغا وبيكتو يا دكتورة توكوما Okay. No, just say it. It's so interesting.
sirba kana eenyu baasee bittu Isaaq Zeenu bilis warri ijoollee mucaa kana artist kana qeeqaa jirtan illee yeroo jalqabaaf akkanatti yoon si faarsii maal qaba yaa Dooktor Abiyyi koo eessa kee mudaa qaba nama jedhe isni galee har'a garuu yoo bakka intini isaatti yoo Abiyyi qeeqee jennee artist akkasii Abiyyiidhaaf qophii sirbaa adda baasii kanallee qeequu hin qabnu ijoollee badhaadhina kooti please isinan gorfadha hin dogongorin haroo tokko ati abbichuu fakkaata jageessa wayii akka abbichuu son bareedee maa dhiirri irratti wal caccabse kaa dhugaa rabbi hin koostuu sinsilaa rabbi shamarraa harka keessatti amiin inshallah riikon ko absiri siifan godha rabbiin yaada muraada kee akkasiif guutu du'a isii godha amma dandeetti koo yoo nama qaraanii ta'e illee du'a isii godha shi sanyii koo abshiri liivii irraa ba'uu hin geenye hawwishaa nan baaqee roguma nan ba'a dhugaa amman ba'a Doktor lama suma abang biya wala gumalap se sanyi moti enyu sama dala Doktor Abiyyi sanyi moti warra baaqaachi balina sobe ina irrafina dara baka smojna saabluda kan irrasni deeru Doktor Abiyyi suma abang biya wala gumalap se gabaabadha dhugarbi osoo arra YouTube qabaadhe dhugarbi sin maraachan ture maaliif an waa'ee siyaasa irra dubbataan jiru ijoollee tokko dhuftanii Abiyyi naa kaastan silaa jinniin keessan Abiyyi irraa waasoftan malee nagaan isin sammuun keessan nagaan hin argatu jechuudha waa'ee Abiyyi katabdan malee Abiyyiin bulchaa Itoophiyaatti yaadaman bulchaa ganda tokkootii miti bulchaa Wallaggaa qofaa miti bulchaa Jimmaa qofaa miti bulchaa Illuu qofaa miti bulchaa Harargee yookiin Arsii yookiin Walloo qofaatii miti tingi godha yaada namni kuni sabab sablammii beera hundaa bakka bu'ee biyyitti ceesisaa jira yoo dogongora qabaate dulloonni feesbuukii Abiyyi jibbitanii waan buustanii qabdan Abiyyi jibbitaniif jaallattaniif waan itti ragootaniif waan itti raabustaniif hin qabdan aslan isin ilaallatu waa'ee mootummaa nuyi kan biyya baaniif saayinaa arabaa miicuudhaaf maatii keenya kaddamachuudhaaf isni galee waa'een quuqama biyyi keessanii yoo isinitti dhagahame moo heeraaf seera tarsiimoo qabsoo haasaa akka oromummaatti nama tokko kan walitti fidu yoo qabaattan ba'aatinuu dubbadhaa malee fayyuma as baatanii akka nama tokkorraa jinniin isin qabee nama sana jaalala foonii qofa
yookiin immoo biyya kee ta'eef qofa sa'aatii 24 nama sanantini jettee abiyyi nuun arrabsin aslan waa'ee siyaasaa keessa isin uumate kun nama ga'ee isaas nama qooda isaas qabuutii miti isin eegalee dulloota akka kiyyaa feesbuukii irra baatanii waa hedduun tini jettan jechuudha. Please abiyyi nuyi hin jaallanna bulchaa Itoophiyaati. Isin eegalee dimokiraasiin abiyyiin fide kun yoo siif hin taane afaan qabadhu ta'i malee as baatee abiyyi nuun arrabsin isin eegalee abiyyi nuun arrabsin an haqiiquma isinitti hima. Isin eegalee Jawaar yoo siyaasummaan isaa siyaasni inni deemaa jiru uummata Oromoo yoo miidhe bakka inni dogongore sanatti Jawaariin qeeqa malee Jawaariin hin arrabsuun. Jawaariin arrabsuudhaaf dandeettii isaa haamilee isaallee hin qabu. Isin eegalee kanaaf jennaan aarsaa Jawaar kaffale Oromummaaf ani hin kaffalle. Dulloonni feesbuuk irras ba'anii akkuma ammaa mirga argattanii akbari abiyyi oduus yoo jiraates maal nu buusa kan jettan fa'itu jirtu. Inni jiraatee dimokiraasii inni sii kenneen akka afaan bantee as baatee alaabaa keetiin faayamtee kan dubbattu. Yoo du'es yoo jiraates maal nu godhaa kan jedhu. Hooma tokkollee nama xiinxalee yaaduu hin dandeenye barisin. Dimokiraasii inni sii fideen as baatee kan haqqisaa jirtooti. Wayii yeroo mallas biyya bulchu akkana baatee liivii waraabdeetta akkana baatee alaabaa kee kanaan argamteetta miidiyaa irratti alaabaa kee kanaan miidiyaa irra argamuu mitiiti. An Oromoodhattee of dubbachuu yeroo qaanoftu jira. Ni galee dimokiraasii amma dhufetti fayyadamuudhaan dhiistanii abiyyi jiraates maal nu godha du'es maal nu godha. Jiraatee jijjiirama inni fideeni kan as baatee harmaki yeroo otoo kiiloo meeqa kan ta'u as geessee afaan kee meetira meeqa kan ta'u nama qabrii keessaa cabsee ka'e fakkaattee as baatee kan nu dubbattu. An haqiiquma isinii hima dhugaa rabbii warri hayyoota Oromoo arrabsitan abiyyi irraa qabe warri hayyoota Oromoo arrabsitan ana biratti fudhatama hin qabdani abaddan. Isinii galee qabsoon Oromoo nama arrabsanii miti bilisummaan kan dhufu. Abiyyiin nuuf ta'a jedhee uummanni Oromoo filatee ilma abbaa gadaa mooraa beeta mangistii keessa gashee jira. Waggaa 100 haa ta'u isumatu nu bulcha bakka dogongoranitti jarumatu wal sirreeffatanuu asirraa lafa dhiitu malee uummata tokko bu'aa buusuu hin dandeenyu waan finnullee hin qabnu kun dubbisa dhumaati. Understand? Isin galee? Okay? Amma nagaan mul'aa ijoollee tokko koomentii jalatti abiyyi jinniin keessan yoo abiyyi osoo hin jedhiin yoo bultan hirribni isin qabatu maaliif abiyyi irra qabamtanii jirtanii yoo ilaaltan bifti isaa bareeda hojiin isaa bareeda maashaallah tabarakallah amma wal dhabdii godhatan jettanii maqaa meeqatti moggaasinaa okay inni biyyi deeggarus Oromoo inni balaaleffatus Oromoo okay kanaaf iyyuu ani waa'ee intanii irratti sin arrabsu midhaanis ija biyyi ilaaluun Jawaariin ilaala ija Jawaariin ilaaluun Baqqalaa Garbaa ilaala ija Baqqalaa Garbaa ilaaluun Hamzaa Booranaa ilaala ija Hamzaa Booranaa ilaaluun Marroo ilaala ija Marroo ilaaluun Daawud Ibsaa ilaala. Isinii galee nama akkasitti deemuudhaan siyaasni jaraa uummata Oromoof yoo hin taane inni kun uummata Oromoof maal buuse inni kun maal hojjete dheetanii dhaaba sana keessaa walitti tilmaameentinii dheetanii dhaaba kamtu uummata Oromoof hojjete kan jedhu tilmaama malee ani sun Oromoo miti kun diqaalaadha. No akkasii hin jedhan. Isinii galee dulloonni wama tokko hin afaan gandummaa isin guutee as baatanii abiyyi nu arrabsitan irraa of qusadhaatiin jechuun barbaada. Understand? Nagaan bulaa maaliif iyyuu sinan jaalladha sinan kabaja Oromoo koo bilis ijoollee macaa bakka jirtan of yaadadhaa. Mujahid Abboollee Eebba kitaaba isaa irratti argamaa isiniin jechuun barbaada. Seenaa biyya ofii maraatuudha ofitti miti. So kanaaf jana seenaa biyya ofii barachuu barbaadan kitaaba sana Eebba isaa irratti leentiniidha magaalaa Gaaroo keessatti naannoo kam akka ta'e leentiniin jedhu garuu barreeffama sana keessaan argama. Irratti hirmaadhaa warri biyya keessa jirtan isiniin jechuu barbaada. Warri biyya alaa jirru immoo onlaayiniidhaan irratti hirmaannaan uumaatiin rakkoo hin qabu. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata ijoollee keenya ijoollee macaa warra YouTube qaban warra fintiniidhaan please ilmaan Oromoo illee subscribe godhaa fi akka macummaatti immoo waan isinirraa eegamu ulaagaa sana guuttachuun dirqama keessan isiniin jechuun barbaada. I love you so much. Nan jaalladha Oromoo kutaa 11 mara keessaniyyuu nagaan naa bulaa. Yoon isin mufachiise rabbiif jecha dhiifama naa godhaa. Namni jecha isaa keessatti dogongora hin dhabu. Kanaafuu ciisuun naqa waan ta'eef jennaan halkan kana ciisee achumaan hafuu nan danda'a. So hin beekamu namni waan isin mufachiise yoo jiraate rabbiif jecha hafuutu naa jedhaa. Anillee hafuunaan illaa isiniif jedheen jira. Hojiin an qaba hafis indee amma narra fakalas ganama sa'a 4 akka biyya keenyatti
akka biyya keenya sa'a 4 akka Saudi Arabiyaa immoo sa'aatii 10tti. Love you nagaan bula. Sinan jaalladha Oromoo kokkee.